walballeessuudhaan walxinneessuudhaan bu'aan argamu salphina qofa. Marammartoo hanga ammaa keessa turuudha wanni gama saniin adeemsa akkasiitiin argamu. Sabni xiqqaa qabu hin guddisne. Wallaalaa ofii hin gorfanne. Kan beekaa fi hayyuu ofii hin bulfanne qurqujjaa'ee abbaan barbaade fedhu waliin dhahee kan itti taphatu ta'a. Hoolota tiksee hin qabne kan yayyiin tokkittiin afaan faajjessitee nyaattu ta'a. Salphina akkasiin barbaanna. Akka sabattis akka lammii biyya kanaattis adeemsa akkasii dhaloonni kun hin barbaadu. Hanqina qabnu guuttachaa bu'uura waloomaa, bu'uura obbolummaa, heddummina, walqixxummaa lafa qabsiisuudha kan dhaloonni kun barbaadu.